Ashama harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii keenya Sona Artii Torbanni tokko karaa Horni Miidiyaa isinii darbudha. Qophii kana irratti aadaalee godinaalee Oromiyaa 11 keessatti qabannee torban isinii dhiyeessina. Qophii Sona Artii keenya irratti bakkoota garaagaraa keessatti uffataa fi akkasumas afaan bakkoota garaagaraatti dubbatamu irratti qabannee torbanii Sona Artii isinii dhiyeessina. Arras qophii Sona Artii ko qabadee dhufee jira. Qophii Sona Artii kana qopheessuun hanga xumuraatti musii waliin kan turu Allalisaa dhaabate. Qophii Sona Artii ko dhaaga godinaalee Oromiyaa 11 keessa gara wallootti imallee jira jechuudha. Egaa achi keessatti yookaan walloo kana keessatti bakkoota garaagaraa keessatti keessumaa Oromiyaa keessa godinaalee Oromiyaa 11 keessa walloon haalaan keessumaa daangaa naannoo Amaaraa irratti warreen argaman keessaa walloon isaan tokko jechuudha. Keessumaa walloo keessatti bakkoota garaagaraa keessatti walitti muisi warreen akka Finxaalee Amaaraa jiran irra deddeebiin raawwatamaa akka turee fi akkasumas immoo achi keessatti walitti bu'iinsa ture kana keessatti qommallee walloo buqqa'ee akkasumas miidhamee turuunsaa ni yaadatama jechuudha. Har'ammoo qophiin Sona Artii kun gara wallootti malee sirba Said awwal irratti jechuudha yookaan sirba walloo kana keessatti kan sirbe yookaan aadaa walloo kan sirbe Said awwal isa qabadhee dhufee jira. Qophii Sona Artii isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa warri taatan hanga xumura qophii kootti immoo na waliin turaan affeerraa kooti garuma sirba isaatti sin dabarsa. Wallichi kan waloon kan wallicha yaa shalala ko shalala biyya baako wallicha kobe ka kilashi dukasu yaa shalala biyya baako diiga sambarreesu rasa sado piso ya shalala biya bako baru dan sofra gotanya ramura kamu di dinara ya shalala shalala biyaku. Egaa as keessatti shalala ko yeroo sirbu keessumaa walloo kana keessatti jechuudha hidhannootiin yookaan immoo kilaashii qabatee dhukaasuutiin fi diina ofirraatiin kan deebisan keessaa uummanni walloo isaan tokko keessumaa dubartoonni walloo kun haalaan jajjabinni isaanii fi dandeettii isaan keessumaatii diina ofirraa deebisuuf keessumaa yeroo darbee Finxaalee Amaaraa yeroo isaan achi galanii uummata walloo fi uummata Oromoo achi keessa jira yeroo isaan buqqisaa turan keessatti dubartoonni ximxamaa yookaan kan mudhiitti hidhamu aadaa walloo keessatti kan ximxamaa yookaan kan mudhiitti hidhamu kun achi keessatti aadaa wallooti jechuudha. Inni kun daran beekamaadha uummata walloo biratti. Kanaaf yeroo isaan hidhatanii akka dhiiraatti yeroo isaan diina ofirraa deebisaa fi ofirraa qolachaa turan ni yaadatama jechuudha. Keessumaa jajjabinni dubartoonni achi keessa jiran kuni haalaan kan jajjabeeffamuu fi Oromiyaa keessatti illee kan hin baratamne achittidha jechuudha. Dubartoota walloo keessatti haalaan jajjabinni isaanii fi diina ofirraa deebisuuf sadarkaa yookaan immoo gahee guddaa kan taphachaa turanii uummata walloo keessumaa dubartoota jechuudha. Kanaaf Oromiyaa keessatti keessumaa bakkoota garaagaraatti lolli Finxaalee Amaaraa fi uummata Oromoo gidduutti gaggeeffamaa ture kan keessatti haala ajaa'ibsiisaa fi haala miidhaguutiin ofirraa kan deebisaa ture. Uummata walloo fi dubartoonni walloo achi keessatti gahee guddaa taphataniiru jechuudha. Mee garuma sirba isaatti sin dabarsa. Jarangada keetti fuufi falmi jarangada kee dhageessi silammi jarangada kee yoomna yoonas keenye jarangada kee boqonnee sinteenye jarangada kee lubbuutti gabbare jarangada kee dhiigaanas dabarre jarangada kee lollee irra aanne jarangada kee daangaa keenya eegne asilaalee gumaa laale gumaa baase gumaa nyaatiin gumaa baasna gumaa ijoollee jiille Oromiin suni waa'ee kilaashi itti ni mini
ijoollee caffaa jajjabduu saba Oromoon cufti abdiirraa qaba sidan makkannaa olmaa jirratti dattabdataa dhugaasarratti gootota baatee kan garfaa waayuu irraa barataa gootummaa. Isa tokko sin argaa jirtan ganagaa shubbin isaanii maal akka ta'e akkasumas immoo uffannaa walloo keessaa fi aadaan keessumaatii uffata aadaa walloo kan ta'e akkuma argaa jirtan dubartoota jechuudha. Akkasumas immoo dhiironni kanneen akka tamtamaa akkasumas immoo bakkoota garaagaraa keessatti gajjiraas kanneen jedhamu kan mudhiitti hidhamu suni jechuudha. Bakkoota garaagaraatti immoo qoncooraa jedhamee godina Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti afaan garaagaraa qaba jechuudha. As keessattis akkuma isaan mudhii irratti argitan jechuudha yookaan sibiilli guddaan sun yookaan immoo inni gajjiraa fakkaatu sun jechuudha. Kanaaf as keessatti yeroo isaan tamtamaa godhatan irra caalaa dubartoota dhiironnis ni godhatu jechuudha waan kana keessumaa aadaa achi keessatti immoo uffata aadaa achi keessatti waan baratamaadha jechuudha keessumaa walloo keessatti dhiirris akkasuma akka shirrixii kan fakkaatu sanaa fi uffata aadaa walloo kan ta'e dhiira irratti jechuudha kan inni beekamu. Kanaaf dubartootas achi keessatti uffanni aadaa walloo kun akkuma argaa jirtanidha jechuudha. Rimgone galla rimgone galla rimgone galla galmi geesse rimgone galla kinoo lukni dheesse rimgone galla kaalluun konkolchatti rimgone galla baaboon taseerratti rimgone galla kichuu marsaarratti rimgone galla raayya qooboorratti rimgone galla himanoof iluutti rimgone galla boorana jamaatti rimgone galla rim 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 Egaa as keessatti kan rimgone galla biyyoota yeroon godina Oromiyaa waamee rimgone galla jedhu as keessatti jechuudha Saayid Awwal jechuudha. Kana keessatti gaa uummanni walloo kun jaalalaan kan inni beekamu jechuudha. Keessumaa immoo yoo tuqame akka inni dhiisne irra deddeebiin dubbatamaa turuunsaas yookiin immoo kan dubbatan raawwachuutiin kan beekaman egaa uummanni walloo kun adda durummaatiin kan beekaman jechuudha. Keessumaa dubartoonni isaanii fi akkasumas immoo diina daangaa cabsee dhufe ofirraa qolachuun kan beekamanii fi aarsaa guddaa kaffalanii biyya isaanii yeroo ammaatti kabachiisanii kan jiranii fi lafa isaanii fi lafa isaanii kan haalaan bakkeetti gatanii kan dhiisne uummata walloodha jechuudha. Kanaaf dhugaan bakkoota garaagaraatti keessumaa finxaalee daangaa darbitee dhuftee isaan lolaa turte kana keessatti haalaan ofirraa deebisanii amma lafa isaanii irra haala gaariin kabachiifatanii lafa isaanii irra jiru jechuudha. Kanaaf uummanni walloo kun galata guddaa qaba keessumaa jechuun ni danda'ama keessumaa dubartoonni achi jechuudha. Gafrola sambate Gafrola tayo Gafrola lorke Gafrola lartuma Way gafa intale Gafrola machafa Gafalo la dawe Gaf guya karibo Gaf guya borkana Gaflo la jirratti Gafalo la kallo Gafalo la kori Gaflo la makana Gaflo la nanoftu Gaflo la jarra Gaflo la jakorsa Gaflo la Gaflo la colati Gafano la gafa Ya no la raza
magaalun kombolchatti Rimgoone galla baaboonta seerratti Rimgoone galla ijuu marsaarratti Rimgoone galla raayya qooboorratti Rimgoone galla himanoof iluutti Rimgoone galla boorana jamaatti Egaa as keessatti jechuudha kan Saidaa sirba walloorratti xiyyeeffate kan inni sirbe jechuudha. Sirbi kun egaa haalaan kan namatti toluu fi bakka waraabisaallee haalaan miidhagaa fi haalaan namatti tola jechuudha. Keessumaa Saidaa aadaa walloorratti xiyyeeffate kan inni sirbe kun uummata walloo kan jajjabeessuu fi keessumaa daangaa isaaniif lafa isaanii kabachiisuuf akka isaan haalaan irratti jajjabaataniif kan mul'isu fakkaata jechuudha. Sirbi Saidaa miilanaa ji'oota muraasa dura jechuudha ji'a 4 dura jechuudha sirbi kun kan inni bahe. Kanaaf sirba saa kana warreen ilaaluuf ni dandeessu. Kanaaf gaa sirbi Sona Artii warraa aadaa walloorratti kan xiyyeeffate akkasumas immoo uffata akkasumas immoo jecha afaan achi keessatti dubbatamuu fi godinaalee biraa keessatti kan dubbatamu akkasumas immoo hidhannoo isaan qaama isaaniitti hidhatanii uummanni walloo keessumaa kanneen akka gajaraa fi bakkoota garaagaraatti qoncoraas bakkoota itti jedhamu ni jira jechuudha godinaalee Oromiyaa keessatti. Kanaaf gahee uummanni walloo keessumaatti sadarkaa indaalee namaarraa daangaa darbee dhufe irratti yeroo nama sirbu ni mul'ata. Kanaaf isaanis galata guddaa qabu lafa isaaniif daangaa isaanii kabachiisuu jechuudha keessatti uummanni adda durummaan beekamu uummata walloodha. Kanaaf tokkummaa qabaachuun illee kan beekaman uummata walloodha. Kanaaf godinaalee Oromiyaa keessa warreen godinaalee warri kanneen jiranii uummata walloodha barachuun dirqama uummata Oromooti tokkummaaf jaalala jechuudha. Kanarratti hundaa'edha. Kan inni Saidaa sirba miilanaa sirbe jechuudha. Kanaaf warreen ilaaluu fi dandeessu jechuudha. Egaa qophii Sona Artii har'aa kun egaa aadaa walloorratti kan xiyyeeffatee fi sirba awwaliin kan bahe ji'oota muraasa dura jechuudha irratti kan xiyyeeffate ture. Qophii Sona Artii kana torbaniin godinaalee Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti irratti xiyyeeffate torbaniin isin dhiyeessa. Qophii kana qopheessuun immoo hanga xumuraatti si waliin kan ture Addaa isaa dhaabaati. Qophii Sona Artii biraan hanga walitti deebi'utti immoo qophiilee horni miidiyaa waliin immoo turtii gaarii qabaadha.